Walqunnamtii saalaa raawwachuu keessan duraa fi erga raawwattanii booda fincaan keessan yeroo sana fincaa'uun fayyummaa kalee keessaniif baay'ee gaariidha. Namni baay'een dhukkuba infekshinii kalee yookaan immoo afaan fayyaatiin fooliin nefraayitasiin qabamee ni rakkata. Dhukkuba infekshinii kalee kanaan akka hin qabamneef wanti nuti gochuu qabnu tokkoffaa walqunnamtii saalaa raawwachuu keessan duraa fi erga raawwattanii booda yeroo sana fincaan keessan fincaa'uudha. Walqunnamtii saalaa raawwachuu keessan duraa fi erga raawwattanii booda fincaan keessan fincaa'uun afuuffee fincaanii keessan keessaa baakteeriyaa qulqulleessee infekshinii kalee isinirraa dhoowwa. Lammaffaa immoo yoo xiqqaate guyyaa keessatti bishaan liitira 2 ol dhugaa. Namni baay'een bishaan kan dhugu yeroo dheebotu qofadha. Kun immoo sirrii miti. Sadaffaa immoo fincaan keessan yeroo isin qabu ofirra tursiisuu dhiisaati yeroo sana fincaa. Namoonni dhukkubni infekshinii kalee kun already isin qabee isin rakkisaa jiru immoo yaalii fi qorichoota infekshinii kalee kana balleessuuf isin gargaaran bifa bal'aa ta'een YouTube chaanaalii koo irratti viidiyoo isin hojjedheera. Achirra seentanii ilaaluu dandeessu. Liinkii isaa piroofaayila TikTokii koo irraa argattu. Ergaan fayyaa kun nama baay'ee fayyadu waan danda'uuf yoo dandeessan sheer gochuun irraanfatina. Gaaffii fi yaada keessan koomentii irraan akka halkan gaarii isiniif haa ta'u.